balbala otoo hin cufatiin otoo maal hin jedhiin uummanni kun qullaasa otoo dhala mataasaa kan buusee badee jira. Waan nyaannu waan uffannu waan irra ciibnu tokko kan hin qabne qullaa balbala banaa dhiifnee baane nuti. Waan argachaa jirrus hin jiru waa tokko. Qaamni nuun waraanaa Oromoo biyyarraa xaragaa jiru isaan duwwaa miti. Qaamni isaan deeggaree jiru jira. Qaamni diimaa ta'ee jira. Uffannaa isaanii guyyaa sana adda baasee argina man kan waraana sana keessa jiran. Uffannaan isaanii geeshoo malkeedha kan isaan uffatanii jiran. Bokkaa yandoo kana keessa carqii tokkitti kan gurrarraa buufatee kan hin qabne maatii 7-8 kan qabu tas keessa jira. Har'a yoo dhattanii mana keenya ilaaltan manni keenya gubataadhumaadha. Ni birata nu qabnu badaadha. Horuu ni qabnu tokkollee hin jiru. Maaliif nu laala? Moo mootummaan kun hin jirre moo maaliif kan ikkana nu laaluuf? Maali taane nuti kun diina kana maaliif nutti dhiisa? Humna gurguddoo dhabe moo maaliif nutti dhiisa? Dhuguma mootummaan nu beekaa nuun beeku nuun yeroo gibraa yeroo waan adda addaa nu bira dhufuun gatiin qabu. Qeerroodhaan fakkaruun gatiin qabu. Qeerroon dhumteen warqatti bakka maali kan du'aa jiru qeerroodha. Muummichi ministeeraa nu beeka taanaan daawwannaaf iddoo adda addaa deemuudha. Nuun dhufee nuun daawwatu warra dhumee jiru kan. Nuun barbaadu iddoo jiru nuun barbaadu nuun. Waan hundumtu mana keessatti nu jalaa dhume. Mootummaan eessa jirtu? Uummatatu buqqee jira jedhee dhufee nuun gaafanne hanga yoona.